Harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota hinaantubee jirra jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan an nagaa kooti galata waaqa baga nagaa taatan hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa hicciti ijoolleen biyya arabaa kamiyyuu beekuu qabdu tokko viidiyoo tokko isin qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo san laallee walitti deebina. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamtanii gorsoota adda addaa dhaggeeffachuu hamma beekumsa keenyaatiin gorsa isiniif qoodaachii jirra jechuudha. Hamma wallaalummaa keenyatiin jechuudha. Kanaafuu isin nu hordofuun muuxannoo fudhachuun baay'ee barbaachisaadha namarraa jechuudha. Nutis muuxannoo argannee isin biraan gahaa kan jirru. Isinis immoo muuxannoo kana nurraa fudhattanii akka itti fayyadamtan, akka ittiin jijjiiramtan, akka wantoota nu haasa'aa jirru kana hundumarraa of eegdan abdii guddaan qaba. Karuma viidiyoo kiyyaa isin dabarsa. Ijoolleen keenya biyya arabaa keessa hojjetan bilbila keessan lookeeshinii keechan bilbila madaamii teechanii bilbila namicha bira hojjettanii warra keessanitti ergadha haga lookeeshinii keessanii baatan. Ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessatti qalanii gataa jiran, qalanii kulaalatti keecha guuraa jiran, qalanii ija gologolanii keecha guuranii arabootatti godhaa jiran. Kanaafuu jechuudha akkuma achi seentanii bilbila warra sanii hookaa bilbila keessan lookeeshinii keechan namarratti ergadha. Maatirratti biyyatti ergadha gaafa duute illee isin barbaadatan jechuudha. Innaa amma viidiyoo jedhanii natti himame ijoollee Saudi Arabiyaa ijoollee baay'ee qalaa jiran jedhan. Qalanii seexana akka gabbaraa jiran gabira jechuudha. Qaraa biyyatti addunyaan sheexanaan jirti, dhiiga namaa gabbaraa jiraachaa jirti. Ijoollee keenya garuu akkasitti akkanatti taphachaa qabadhaa akka hin daganne sababni isaa yeroo baddanis yookaan yeroo achi baatanis isa san qabatanii to'annoo jala oolchuu akka danda'amu jechuudha. Egaa ijoolleen keenya baay'een keenya anumarraa nu eegalee wantoota akkasii kana hin beeknu jechuudha. Lakkoofsa amma isheen jette kana ani dhiyoo kanan baradhe jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana gadi baatanii alarraan laaltanii isa san iskiriinshoot godhattanii yoo bilbila qabaattan suuraa jechuudha suuraa kaafattanii yoo immoo bilbila hin qabaanne yeroo isaan jirre barreeffattanii yoo qabattan gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo baddanis akkasitti kan barbaadamtan gaafa hojii galtanis immoo iddoo akkanaa mana akkanaa tan jira jettaniiti jechuudha kan ittiin namni isin barbaaduu danda'u haala sanii barbaadamtanii argamuu dandeessu. Akkasumas ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessa jiran dhugaatti baay'ee miidhaan garaagaraa irratti gahaa jira. Maaliif jennaan warroota afaan hin beekne yeroo ammaa kanatti kan deemaa jiru biyya san warroota afaan hin beekne, warroota hojii hin beekne, warroota waan tokko hin beekne jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti immoo haala hin taaneen gurguramaa hojii humnaa ol hojjechiisaa kuwan immoo akka sammuu ta'ee yeroo baay'ee jechuudha. Kuwan immoo maraatee kuwan immoo maallaqa isaa hin argatin kara biyyaatti kan ergamaatii jiru jechuudha. Osoo uffata mallee hin jijjiiratin kan fuudhanii kara biyyaatti gaggeessaa jiran jechuudha. Kun immoo kan ta'e maalirraani tokkoffaa irratti warri biiroo sobanii ijoollee keenya fidanii asittis ta'e biyyatti tokkoffaa biyyatti ijoollee keenya birrii gannaqanii dhufu. Lammaffaa irratti immoo asittis gaafa dhufan hin gurguramu jechuudha. Hin gurguramnee abbicha sanii birrii maallaqa galchinaa fi guyyaa achi hojii sun nuuf ta'uu didee gaafa nu hin baane jennu achumatti nama dhorku jechuudha. Maaliif jennaan gaafa inni achi nu deemne maallaqichi namni sun abbichi maallaqa kaffalee nama fudhatu sun maallaqichi saniif jedhee abbicha maqaan isaa biiroo ofiin jedhee ofii haamu kana isa gaafata waan ta'eef kanaaf jedhee ijoollee keenya achitti rakkisa jechuudha. Yoo barbaadan maal godhure warroonni arabaa achi hojjetan sun yookiis qalanii wantoota garaagaraa godhu kalee baafatu, ija baafatu, ija kinoo akka amma miicee viidiyoo irra taasisan ija baafataniiti ija isaanii ija keenya kana baasanii ija isaaniitti godhatu jechuudha. Kalee keenya baasanii gurguratu, kalee ofii keessa godhatu jechuudha. Akkuma argitan jechuudha yeroo baay'ee ija hojjisiifata warri arabaa ija hojjisiifata kaleenis baay'eetti isaan jechuudha. Walumaa galatti original linjur feekidha isaan biratti jechuudha. Hanga rifeensa dabbasaa isaaniitiin ba'uttu waan feekii natti fakkaatu jechuudha. Sababni isaa
wanti nu hojjisiisne hin jiru ilkaaniin kaawwatamaa. Maal jedhee isinitti himu waan jedhee isinitti himu hin qabu jechuudha. Kana namoonni argee hin beeka garuuti immoo of eeggannoo wanti nuti godhuu qabnu hanqinuu danda'ame lakkoofsa manichaa qabachuu nurra jiraata jechuudha. Lakkoofsa mana nama keessa jiraannu qabachuu qabna. Rakkoon tokko gaafa nurra gahee isa san abbaa akkuma rakkoo sun nurra gahuuf jechuun bakka akkuma gadi baanee iyyannu kana waan tokko harkatti qabannee ragaa wayii harkatti qabannee bakka namni dhaqee ittiin dhaqqabu wayii harkatti qabannee iyyachuu qabna jechuudha gaafa iyyannu kana. Yooti immoo haala kanaan reeffi keenya badheetti bada jechuudha. Iji keenya isaan tajaajila, kalee keenya isaan tajaajila. Yoo humna qabaannee humna keenyaan hojjenne isaan tajaajila, garuuti immoo gara kaanitiin isaan tajaajiluu hin dandeenyu jechuudha. Kana kan godhu hoo ijoollee warra biiroo jedhee ofii ijoollee guuree fidu kana jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya haala kanaan waan badaa jiraniif of eeggannoo guddaadha kun jechuudha. Gorsa guddaadha. Dhugumatti warri haasaa keenya kanatti fayyadamtan inumarraa argattu. Biyya kamiyyuu biyya arabaa kamiyyuu kan jirtan of eeggannoo guddaadhaan hojjedhaa. Mana namaa yookaan biyya namaa keessa wantootni hedduutu nama mudata. Waaqayyo nama eegu malee wanti nama mudatu hangana kan hin jedhamne jechuudha. Keessattuu amma kan Suudi Arabiyaa kun baay'eetti cimeetti jira dhugaa dubbachuudhaaf cimee jira. Of eeggannoo godhadhaa Rabbi sinaa eegu. Dhugaa amma ijoolleen keenya haala kanaan uffatti ajjeesanii kan gatan kan kalee isaanii keessaa guurratanii ija isaanii keessaa guurratanii booddeerra immoo yoo barbaadan reeffa isaanii galchuu barbaadan hin gatu jechuudha. Namoota baay'eedha jechuudha. Namoonni bineensaaf qallabamanii qopheeffamanis jiru jechuudha. Namoonni baay'een yeroo keessa darban mudannoo isaanii kan nuuf qoodanis jiru jechuudha. YouTubeii kanarratti mudannoo isaanii kan nuuf qoodan hedduu jiru. Egaa mudannicha saniin haga walitti isin deebi'utti hanga sanitti nagaan naa tura. Viidiyoo kana like share godha. Egaa mudannoon micayyoo mana bineensaaf qallabamtee booddeerra immootu yookaan bineensaa miti kalee ishee baafachuuf qaluuf jechuudha. Teechisaa bahanii guyyaa kaan isheen itti naqaatee akka isheen xiqqoo homaa hin jettu hin beekti afaan kana sababa sanirraa kan ka'e mucayyoo sun baatee baddee haala saniin namni ishii qabanii jechuudha. Nama argattee galtee harkaa baatee isheenuu deebisteet immoo ani